Hiriyummaa sobaa maal warri jettan hiriyummaa sobaati. Dachaas jidduu kanatti kaayanii namaatu jidduu deemee ijoollee tana galgalaa ganama wal nyaachisee ofii wajjis namaa wajjis bakka rabshatti nan agartu wanni waadaa sii galu. Happy birthday Jesus! እንኳን ተወለደ Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV kun YouTube chaanaalii Bilillee TV dha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo har'aa kana keessatti dhimma Mu'aaz Muhammadii fi dhimma Murtii Guutoo bal'inaan kan ilaallu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuratti daawwachuun dagatina. Warra YouTube chaanaalii kana faaree taatan YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu akkasumas viidiyoo kanas like gochuun dagatina. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa hamma xumurattuu na waliin tura. Feemasoota lama kan Itoophiyaa keessa jiru wal harkaa qaba. Mu'aaz Muhammadii fi Murtii Guutoo jechuudha. Sababni isaanitti wal qabatan viidiyoo takka kalee dachaas edan ajjeesuu ga'anii ableen ajjeesuu ga'anii rabbiitu na baasee mucaa isaa kana narraa hafuu ijee lubbuu tiyya na baasee Murtii Guutoo sababa Murtii Guutootitti silaa lubbuun tiyya eda baatee rabbiin na baasee jee viidiyoo takka mucaan dachaas jaamusa waraabee poosti godhee viidiyoo san fuudhee Mu'aaz Muhammad feesbuukii isaa irratti poosti godhee sababa Mu'aazii fi Murtii Guutoo tuqaa walii qabaniif poosti godhe. Murtii Guutoon akkamitti annama gumaana godha waan kana keessaa harkan qabu akkamitti Mu'aaz waan kana poosti godha jee miira keessa galee suuraa fofokkottuu Mu'aaz takka miidiyaa irratti poosti godhaa jira. Muniin jechuu barbaadu Murtii Guutoo feemasaa Mu'aaz feemasaa akkasuma ijoolleen tun abbootii qabeenyaa biyya takka keessa waliin jira wal lolaa jiran osoo lubbuun namaan baane walii araara. Akkuma dhageessan Mu'aaz Muhammadii fi Murtii Guutoon walitti bu'iinsa cimaa keessa galaa jiranii Nasraan immoo walitti araarsaa jechaa jirti. Hiriyummaa sobaa maal warri jettan hiriyummaa sobaati. Mucaan kun eega dubbii na barbaadu eegalee turee jira. Amma dabarte sanillee dubbatuun barbaadu. Sadarkaa lubbuu namaatiin maqaa ana balleessuudhaaf mucaa dachaas jettan kanatti bilbilee Murtii Guutoon na ajjeesisuudhaaf na barbaada jee viidiyoo waraabee natti erge anaa poosti godhaa jireeni. Mucaan viidiyoo waraabee itti ergee inni feesbuuka isarratti poosti godhe. Isin yeroo sanumaa isinitti hin fakkaanne. Lubbuu namaati wanni kun wanni beekuu qabdan. Ani waajjira poolisii dhaqee beeksiseetiin jira. Xabaqaa kiyyaas dhaabee seeratti dhiyeessee bakka kamitti akka ragaa kamii wajjin akka fidatu godha. Isaa itti deemna. Anaatu wajjin nyaatee isa gane moo isatu wajjin nyaannee na gane. Bakka kana adda baafachuun gaariidha beekaa. Taayitii aantu waliin laalla. Murtii Guutoon yaa akkuma dhageessan anaatu wajjin nyaatee isa ganee immoo isaatu nu wajjin nyaatee na ganiini kana kanaaf hubadhaa jechaa jira. Dhimmi gara seeraatiis akka deeme himaa jira. nagee qabdee shama duraan dursee galatoomaadha. Irra guddaa dhimma ajandaa jiru irratti akkasitiin jiraame deebisaa kennuuf yookaan irraa dubbachuuf xiinxaluuf yaaluuf maal akkas irra guddaan jaaladhu. Haa ta'u immoo warra xiqqoo waan tokko irraa hin dubbachuu dhufe innis maali? Live tokko hilaalee live san duwwaa dubbachuuf record ta'een arkee ture. Live obboleessa keenya mucaa dhiyeenya kana obboleettii teenya Sabriinaa Jamaaliin jaaladhe jee dachaas OBN irratti argine tokko anis Adaamaa torban dabre yeroo turetti argeetiin ture karaa irratti akkuma viidiyoo irratti agartan sanitti gabbu'eetiin dubbisee viidiyoo gabaabaa tokko hojii waraabnee ture. Achirratti live kaleessa deemaa ture san irratti waan hedduu tokko waan ajaa'ibeetti ture achi gubbatti. Sirba yookaan waan inni gartee walleessaa ture kana biraa akka ta'e artistii nama guddaa wahii akka ture akka inni hatee maal jalaa fuudhee wallisaa ture maaltu dubbatan nama sanis artist Naasir nama guddaa gartee qaroo dhabeeyyii nama akka guddaa nama seenaa qabu akka ta'e achumarraa hundi tilmaamanii garuu kana durallee hin beekun dhugaa dubbachuuf abbaa keenya jechuudha isas fidanii live irratti dachaas jidduu kanatti kaayanii yerootti irra deemanii argine beeytanii. Mu'aaz Murtii Guutoo akkuma suuraa tanaas gubbaa laaltanii agartanii ijoolleen tun ijoollee bakka hunda wajji dhaabbattu ijoollee waan khayrii hunda wajji hojjettu ijoollee gaafa gargaarsaa wajji dhaabbattu ijoollee gaafa nagayaa wajji dhaabbattu ijoollee gaafa rakkoof bal'oo hunda wajji dhaabbattu namaatu jidduu deemee ijoollee tana galgalaa ganama wal nyaachisee akka isaan wal jibban akka isaan tokko cabsu akka isaan tokko maal godhu namaa jidduu deemee waan hin taane isaan jidduu tammeenya uumaa jira waan ta'eef ijoollee tana Mu'aazittis dawwalee Murtii Guutoottis dawwalee asuma dhaabaa jee waan kana hayyee marabbaa jedhaniitti nas dhagayanii namoonni biraa fatti dawwalanii jiran dhagayanii achuman naa dhaabanii guyyaa
boru jum'ataa guyyaa sabtiin oollee galgala isaan lachuu liivii nuu dhufanii isaan lachuu jidduutti araara buusnaa araara kanaan booda wanni takka wanni ka'amu hin jirre kanamuutuu jireenya dhuunfaasaa oofatu namuutuu maqaa waliin kaasne araara itti akhiraa guyyaa san buusnannee beellama qabannee addaan baane guyyaa san namni tokko akka raanafne namni sooshaal miidiyaa kana gubbatti dubbii oowwis ilmi namaa akkuma isin ilaaltanii agartan tokko jala dhaabbatee tokko dubbii oowwisa tokko bira dhaqee tokko dubbii oowwisa akka waan khayrii argatu silaa obboleeyyan namni walitti oofeeti obboleeyyan jidduutti araara buusa ilmi namaa haga dandeetti. Yaa namoonni tokko maaliif akka dubbii oowwisan hin beeknu isaantu wajjin nyaatee isaantu wajjin dhugee sirriitti wal beeka waan ta'eef saamni gizee wal lole walitti araarsan malee gidduu bu'anii kanaafis deeggaruun gaarii miti jeetii yaada. Akkuma dhageessan saftii galgala walitti ni araarsine jaanii jiranii. ስለዚህ ኪንጉን ሰለብሬት እናደርጋለን። ሃፒ በርዝዴይ አሜን ነው። ሃፒ በርዝዴይ ጂሰስ እንኳን ተወለደልህ። ሃፒ በርዝዴይ ጂሰስ ሃፒ በርዝዴይ ለጂሰስ ሃፒ በርዝዴይ ሃሌሉያ ጂሰስ ኢዝ ቦርን ዘ ኪንግ ኢዝ ቦርን ጭራሽ ሞ ልደቲ ዱማ ከበሩ ጀመርተ ልደቲ ኢየሱስ ጀተ ሃፒ በርዝዴይ ጂሰስ ኬኪ ቆሮስተ እዶ ለመጠቅረት ሲያቆሮሱት የጌታ ሰው ማጴንጤሰ ነጋስቶ ቆርቱ ማጴንጤሰ ስነ ስርዓትን ታዬ ዋቄፈታ ጨበጨበ ገሉ ማስቶ ቆርቱ ጀረና ልደቲ ኮና ከበሪ ጀዴራ ኢየሱስ ኬኪና ቆሮስ ሲንጀደ አሪሞ ሚማንን ሞን ሰብኒ ቦነ ጨበጨባም ጀላ ሃፒ በርዝዴይ ጀዴ ጀላ ጨበጨ ማሊያ ኢማሚማን Inni ulfaata dhugaa abbaa amantii ta'anii akkana godhachuun inni ulfaata. Hayyee murtii guuta. Mee arra biiroo ibsaa damiinaa jirta fedhumaa dhaamsa hawaasaadhaan. Arra booda ofii wajjis namaa wajjis bakka rabshatti nan agartu wanni waadaa sii galu. Galatoo. Nagaa naa jira. Anillee siin kabaja siin jaaladha arra booda murtii guutoo bakka takkatti illee agarta bakka jeequmsa bakka hamtuu qabdutti. Nagaa naa jira. Ibsaa damiinaa namoonni baay'een keessan ni beektan jee yaada yaa sooshaal miidiyaa kanarratti gorsa kennuudhaan nama beekamudha. Yaa murtii guutoo sirriitti akka gorse nan amana. Yaa murtii guutoon immoo har'aa booda bakka rabshatti nan argitanii jechaa jira. Shamarran nuuf jettanii wiigii kiiloo 5 baattan galata guddaa qabdu nu bira. Galatooma. Shamarran nuuf jettanii wiigii kiiloo 5 baattan galatooma isin galateeffanneera jechaa jira. Ani hin jenne. Kiyyaa kanaatu jee guys. So guys videoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qaba. Mee namoonni hanga ammatti viidiyoo kana daawwattan mee hundi keessanuu laayik godhaatii baa please laayik gootanii bahuun dagatinaa achumaan immoo warroonni subscribe sin godhin subscribe godhaa hamma viidiyoo itti aanu wal arginu nagaan naa turaan dhaamsa kiyya.